ኦሮሚያ የተወከለችው በኦዴፓ፣ አዲስ አበባ የተወከለው በኦዴፓ። ምን አይነት ድርድር ነው የሚደረገው? ምን አይነት ድርድር ነው የሚደረገው? Ashamaar kafuunee hordoftoota Tulluu Finfinnee akkam jirtan nagaa yooyyaa isinin jenna. Amma oduu hatattamaa isinii dhiyeessina. Godina Shawaa Kibbaa lixa aanaa illuutti riqaan waggoota 7 osoo hin xumuramin lafarratti harkifachaa ture tajaajila kennuu eegaluus dubbiinsaa foon kannanii ablee dhorkachuu nutti taatee jirti jedhan jiraattonni naannichaa. Afayaayin mana maree federeeshinii aadde Keeriyaa Ibrahim hasaasiin jala deemaa jirtu fedhinnaa isiitiin aangoo gadhiisuu osoo hin taane dirqiidhaan uummanni TPLF dirqisiisanii akka kana godhuu isaanii hasaasiin oduudhaan nu dhaqqabee jira. Afayaayin mana maree federeeshinii jala bultii walgahii idilee mana marichaa bakka yaamanitti murtiin aangoo gadhiisuu fudhatama hin qabu jedha mana mareen federeeshinii Itoophiyaa. Paartii naannoo Tigraay bulchaa jiru TPLF fi paartii mootummaa federaalaa hoogganu badhaadhinaa jidduu jecha walitti darbannaa yeroo garagaraa taasifamu ammallee hin dhaabbanne. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisa baasa uummata Tigraay TPLF sadarkaa naannootti filannoo gaggeessuuf murteeffate. Manni maree federeeshinii walga'ii guyyaa har'aa gaggeesseen yaada murtuu hiika heeratti dhiyaate raggaasise. Koreen dhaabbii hiika heeraa fi dhimmoota eenyummaa hanga weerarri vaayirasii kooroonaa yaaddoo ta'ee jirutti manneen maree federaalaa fi naannolee hojiin isaanii akka itti fufan yaada murtee dhiyeessuun isaa kan yaadatamudha. Obbo Adam Faaraa afayaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan filataman. Manni marichaa walga'ii guyyaa har'aa geessiseen kantiibaa Dirree Dhawaa kan turanii fi itti aanaa pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii obbo Adam Faaraa afayaa'ii mana maree federeeshinii taasisuun muudamaniiru. Gama biraan aadde Itsagannat Mangistuu itti aantuu afayaa'ii ta'uudhaan filatamaniiru. Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 16.5 deeggarsa namoomaa kan barbaadan ta'uu Itoophiyaatti waajjirri dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaa Itoophiyaa fi qaamolee deeggartoota waliin ta'uun bara 2020tti namoota deeggarsa namummaa isaan barbaachisu adda baaseera. Muuziqaa Oromoo keessatti gahee olaanaa kan qabdu hayyuu fi artistii Halloo Daawwee na dhukkubaa na gargaaraa jette. Oromiyaa Broadcast Network sagalee ministeera ittisaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa akka qilleensarra hin baane dhorkuun gaazexeessitootaa fi hayyuulee uummata Oromoo biratti mufii uumee jira. Miseensi boordii fi hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Balaachaa haasaan ministeera raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa OBN irratti akka hin dabarre dhorkamuu ilaalchisee yaada kennaniin kun ta'uu isaa quba hin qabu jedhanii ija gudunfatanii gurra cuqqaallatanii nutti himan. Amma oduu babal'inaan.
buqqaa'onni naannoo Sumaaleerraa buqqa'an ammallee rakkoo keessa jirra ja'anii nuuf himanii jiranii. Akka beekamutti waggaa 2-3 dura rakkinaa fi wal dhabbiinsa uummata naannoo Somaalee fi Oromoo gidduutti uumameen uummata miliyoonaan lakkaawaman akka buqqa'an beekamee jira. Ammallee taatu buqqaa'onni kun rakkoo keessa akka jiranii fi baay'ee dararamaa akka jiran nu ibsanii jiran. Akka mootummaan kunis isaan gargaaree bakka isaaniif mijeessu gaafachaa jiran. Rakkina kana keessatti waggaa 3 nu dabree jira. Akka mootummaan kun furmaata nuu kennu gaafannaa ja'an. Tamutti guddina muuziqaa Oromoo keessatti gahee olaanaa kan qabdu hayyuu fi artistiin Halloo Daawwee na dhukkubaa na gargaaraa jetti. Halloo Daawween umriin ishee waggaa 13 hojii artii eegalte. Sirba qinxee 240 ta'anis qabdi. Kaaseeta 23 maxxansuun guddina artii Oromoo keessatti gumaacha olaanaa qabdi. Waggoota 40 sirboota aadaa fi hawaasummaa akkasumas siyaasaa Oromoo calaqqisan wallisaa kan turte yoo ta'u sirbishee bara 1998 bahe kan Oromoon fardaan dabaalee jedhamuun caalatti dhaloota ammaatiin kan beekamtu artiist Halloo Daawween ammaan tana dhukkubsachuu ishee gaazexaa Bariisatti himatteetti. Umriin koo guutuu guddina artii fi afaan Oromootiif tattaafachuu malee hojii biraa hin beeku kan jettu artiist Halloo erga dhukkubsattee bubbuluu ishii dubbatti. Kanaafis abbootiin qabeenyaa fi uummata Oromoo maraa gargaarsa kan barbaaddu ta'uu himteetti. Biyya alaatti akka wallaanamtu ogeessota fayyaan itti himamuus baasiinsaa humna isheetii ol ta'uu isheetiin dhayixee wallaanamuu akka hin dandeenye ibsiti. Oromoon maraan na dhukkubaa na gargaaraas jettee imimmaan buusaa himatti. Kanaan duraas mootummaan naannoo Oromiyaa dabalatee qaamoleen tokko akka ishee gargaaran kana irratti kan eerte artiist Halloon ammaas gargaarsa lammii ishee akka barbaaddu dubbatti. Akka ilmi ishee Mul'isaa Mahammad nutti himetti Halloo Daawween dhukkuba kaansariin qabamtee dhukkubsachaa akka jirtu nuuf adda baasee jira. Halloon utubaa artii Oromoo ta'uun umrii ishee guutuu tajaajilaa turte akka gargaaran gaafateera. Namoota artiistii Halloo Daawwee gargaaruu barbaadaniif lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa takka duwwaa 327 fayyadamuun ni danda'ama jedhanii jiran.
jalliftare mausan ma jalliftare somale pali diranu manjire somale pali diranu manjire rakone tumatus kasoran devinu binara idanes dasa illa kibnu amilen kapsone darana jabanu ila inji falle gabili somnu amilen kapsone darana jabanu ila inji falle gabili somnu namtichi jibbaa Oromoo haalaan qabu kun Iskindir Naggaa jedhamu uummata Oromoo jibbansa qabuu fi waan isaan hin feene qofa waa hedduu godhuu isaatiin ni beekama. Uummata Oromoo birattis haalaan jibbama akka ta'e ni beekama. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessatti jiraattoota naannoo Finfinnee keessa jiraatan manni kondominiyeemii isin hin geenye bara 1997tti isin galmeesse mootummaan isin galmeesse isin hin geenye anaatu isin kanna jee galmeessaa akka jiru irra geenye jirra. Osoo inni galmeessaa jiru ummata isa jaalatanii fi ummata isa jala deeman hunda walitti bobbaasee isaan qofa galmeessee isaaniif qofa yooni isin filattan anaatu mana isin kannisiisa jee waan hin taane fi waan hin fakkaanne godhaa jira. Kanarrattis ijoolleen Oromoo Finfinnee jiraattuu fi qeerroowwan babbareedduun mormii isarratti gaggeessitee jirti. Akka hin galmeessines dhoowwitee jirti. Kanaafuu namtichi kun jibbansa uummata Oromoo qabuuf akka dhaabuu fi Finfinneen Oromoo akka taate itti ibsanii mormanii jirani. ቀና 7 ላይ ባንቺ ስም ሌላ ሰው ወስዷል ብለው እንደገና ቅሬታ አስገባል። በቃ ይሄንንም መፍትሄ ስለሌለው ጊዜው ከሚያልፍብሽ 2005 ተመዝግበሽ እንደ አዲስ ማለት ነው እንደ አዲስ ተመዘገብ 3 መኝታ ቤት ማለት ነው እና እስካሁን ድረስ ከ2005 እስካሁን እየከፈልኩ ነው። ምንም ያቋረጥኩት ነገር የለም። ግን ሌሎቹ ከኔ ጋር የተመዘገቡት ያው ደርሷቸዋል። እኔ ግን ምንም መፍትሄ የለውም እስካሁን። ያው በ1997 ዓመተ ምህረት ነበር ኮንዶሚኒየም ቤት የተመዘገብነው በባለቤቴ ስም። ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አይነት ነገር አልደረሰንም። ከ87,000 ብር በላይ ቆጠቡት። ጓደኞቻችን ሁሉ ደርሷቸዋል። እኛ ጋር እስካሁን ምንም አይነት ወይ ጠብቁ ብቻ ነው የሚባለው። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ መሰል ቅሬታ አለኝ የሚሉ ነዋሪዎችን አቤቱታ ከዛሬ ጀምሮ እየመዘገበ ይገኛል። ገና ዛሬ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው የጀመርነው። ተመዝግበው የመጡት ሰዎች የከፈሉበትንም መታወቂያ ኮፒ ያደረግን አስቀምጠናል ማለት ነው። ስም፣ እድሜ፣ ምን አይነት ቤት 40/60 ነው 20/80 የኮንዶሚኒየም አይነት ምን ያህል ብር መጠን እንደከፈሉና ፊርማ እያስቀመጡ ነው ሰዎች የሚሄዱት። እንደ ፖለቲካ ፓርቲነታችን የህዝቡን ጥያቄ መመለስ አለብንና መንግስት ላይ ጫና መፍጠር ነው ሐሳባችን። ጫና ፈጥረን ይሄን የህዝቡን ጥያቄ እንዲመልስ የአዲስ አበባ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታና የተመዘገበው ቁጥር የተመጣጠነ አለመሆኑ ተመዝጋቢዎች በተራዘመ ጊዜ መስፈርት እያሟሉ ያሰቡት እንዳይሳካ ማድረጉንም ይናገራሉ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋ ለህዝብ የተገባው ቃል ያልተተገበረው በአፈጻጸም ችግር ነው ብለዋል። ይህ ቃል እንደገና አሁንም አልተገበረም። በአንድ በኩል በህዝብ የተመረጠ መንግስት ስልጣን ላይ የለም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት አምጥተን የህዝቡን ኑሮ እንለውጠዋለን የተባለው ተግባራዊ አልሆነም። ዛሬ ይህንን መርሃ ግብር የምናነሳው ይሄ ቃል ያልተገበረበት ምክንያት መንግስት አቅም ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም፣ የአፈጻጸም ችግር ነው ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ ይሄ ለህዝብ የተገባውን ቃል ህዝብን ካለበት ከሚኖርበት ጭቃ ቤት አውጥተን ደረጃ ያልጠበቁ ቤቶች አውጥተን ወደ ዘመናዊ ቤት ለማሸጋገር ባልደራስ ለህዝብ ቃል ይገባል እና ለዛ አሁን የተመዘገበውን ህዝብ አስተባብረን በጋራ እንንቀሳቀሳለን። የጋራ መኖሪያ ቤቶች መርሃ ግብር ዓላማው ተጠልፏል የሚሉት አቶ እስክንድር የነዋሪዎችን አቤቱታ የምንመዘግበው በቀጣይ የምርጫ ሰራዊት ለመገንባት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ ባለፉት 2 ዓመታት ኮንዶሚኒየም ቤት ዲሞግራፊክ ቅየራቸው እንዳተጠልፎ ጭራሽ ያለችው የተሰራችው አነስተኛ ቁጥር ያላት የጋራ መኖሪያ ቤት እንኳን ከፍሎ ጣውቶለት ቤቱን መረከብ ለሚገባው ህዝብ እንኳን ሊደርስ አልቻለም። ስለዚህ አሁን ደግሞ ካፈጻጸም ማሻገርም ደግሞ የፖለቲካ ሰለባ ነው። አዲስ አጀንዳ ቀርጾ የመጣ ስልጣን ላይ የወጣ አስተዳደር። ይሄንን በመቃወም አሁን ህዝባችን የተገባለት ቃል ሊተገበር ይገባል። አቅምም አለ፣ ኢኮኖሚ አቅምም አለ።
የጠፋው የፖለቲካ ቁርጠኝነት ብቻ ነው፣ የፖለቲካ ውሳኔ ብቻ ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ምርጫ ላይ መስተዳድሩ ይሄንን ዓላማ ይሄንን ግብ የተቀበለ ፓርቲ ተረክቦ ለህዝብ የተገባውን ቃል መተግበር አለበት ብለን ነው ዛሬ ምዝገባውን የጀመርነው። ስለዚህ የዚህ ኮንዶሚኒየም ምዝገባ አንዱ ትልቁ ዓላማ እና ግብ የምርጫ ስርዓት መገንባት ነው። ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ሰኔ 1 ቀን 1997 ዓ.ም በወቅቱ በመንግስት ለተገደሉ ለአካል መጉደልና እስራት ለተጋለጡ ወጣቶች ቋሚ መታሰቢያ እንዲቆም ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የጋራ አቋም እንዲወስዱ በማለትም በዛሬው ዕለት ጥሪ አስተላልፏል። ኦሮሚያ የተወከለችው በኦዴፓ፣ አዲስ አበባ የተወከለው በኦዴፓ። ምን አይነት ድርድር ነው የሚደረገው? ምን አይነት ድርድር ነው የሚደረገው? አሁንም